Yooyyaa jenneerraa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Nuubiyaa Miidiyaa nageenyi isin badhaadha. Qophii biraatti hadhaa walitti deebineerra. Qophii teennata sora jettu hadhaatiin keessummaa haaraallee mati keessummaan kenna obbo Hailu Addunyaati. Obbo Hailu Addunyaa baga nagaan dhufte. Galatooma baga nagaan dhufte. Tole mee qophii teennata sora hadhaa irratti dhiyeenya kana ayyaanni irreechaa kabajamee jiraati. Ayyaana kana irratti waan tokko waliin sorraati. Mee kabajaan ayyaana irreechaa baranaa maal fakkaata? Haala kamiin kabajame? Galatooma kabajni ayyaana irreechaa kabaja ayyaanota kaanii wajjin wal fakkaata. Akkuma beekamu dhibeen vaayirasii koronaa addunyaa kanarra irratti uumame booda hariiroo hawaasummaa barmaatilee hawaasummaa walgahii sadarkaa idil addunyaatti geggeeffamu oloompiikiiwwan adda addaa sadarkaa adda addaatti liigii biyyaalessaa adda addaa hundarratti dhiibbaa uumeera. Sababa kanaanis akka baratamee toon ta'in karaa dhibeen kun tatamsa'ina isaa hir'isuun akkaataa inni itti kabajamuu danda'u dhaan akka kabajaman taasifame jechaadha. Kanaan abbootiin gadaa haala addunyaa fi biyyi keenya weerarri dhibee kana irra jiru giddu galeessa godhanii akka kanaan dura baratamete otoo hin taane uummata jirutu irreecha bareegaris kabaja waan ta'eef sadarkaa kanatti kallattii kaa'anii jedha. Kallattii isaan kaa'aniin akka kanaan dura nama miliyoonaan walitti dhufee dhibee kana qeeqee Oromoo tokkoon isaanitti galchuurra karaa nama muraasaan kabajamuu qaba kan jedhu kallattii kaa'anii jedha. Sanarraa ka'ee kabajni kun immoo addaan cituu hin qabu. Karaa miidhagaa ta'e nama muraasaan karaa miidhagaa ta'een kabajuun akkaataa danda'amu irratti tokkoffaa fooramiin irreechaa kan dhimma irreechaa irratti qorannoon geggeeffamu. Qorannoon kun immoo deebi'ee irreechi maali? Ijaarsa biyyaa keessatti maal qaba? Gahee maal qaba irreechi? Tokkummaa biyyaa keessatti maal qaba kan jedhu qorannoo adda addaa kan dhiyeessan. Irreecha kana immoo UNESCO irratti galmeessuudhaaf immoo haalli karaa itti mijatuu danda'u irratti bifa ta'e ho'aa ta'een tamsaasa kallattiin uummata bira akka gahu taasifamee jira jechaadha. Kana qofa miti. Ayyaanni Arafaas, ayyaanni Masqalaas, ayyaanonni gurguddoo biyya kanatti geggeeffamu kallattiin tamsaasa argateera. Kunillee akkasuma jechaadha. Kallattiin tamsaasa argatee akka kabajamu ta'eera jechaadha. Kana qofa miti. Konsertiinis nama muraasaan kallattiidhaan akka inni geggeeffamu kan taasisan murtoo kana dabarsanii walumaa galatti kallattii abbootii gadaanii kaaniin bifa kanaan dura miliyoonni walitti dhufan ton ta'in nama muraasa ta'ee sabaaf sablammoonnis hirmaataniiru. Lakkoofsi muraasas haa ta'u malee sabaaf sablammoonni biyyattii hundarraa walitti dhufan ayyaana kanarratti akka hirmaatan ta'eera jechaadha. Kanaaf sababa vaayirasii koronaa kanaan kallattiin abbootiin gadaa kaaniin akka kabajamu ta'eera jechaadha. Irreechi kun dhugumatti haala dansaadhaan kabajamee jiraate akkuma ati jette iteetu malee akka durii isaan uummanni miliyoonaan bahee hin kabajne kana sabab godhachuudhaan namoonni tokko irreechi baranaa mootummaa irraa nama ittisee namoota muraasa kabajamee Oromoon hin kabajne Wayyaanee dabalatee jechuudha. Geetachoo Raddaa asirratti irreechi Oromoo irraa ittisanii kun qaaniidha jedhanii wannoo tunan irreechi dhuguman nama xiqqaadhaan kabajamuu hin danda'amu. Waan nama ajaa'ibu tokkotu suma kana iyyuuti. Irreechi nama muraasaan kabajamuu hin qabu kan jedhu warra Wayyaanee fi fardeen isheeti. Wayyaaneen kaardii isa dhumaa kaardii ijibbaataa jennee fudhachuu dandeenya. Kaardii ijibbaataa jeequmsa kaastee gara kanatti deebi'uudhaaf fardeen ishee yaabbattee deebi'uudhaaf kan isheen tattaafachaa turtedha. Amma miti kan isaan jalqaban yaa waxabajjii keessattis waan isaan hojjetan hin beekama. Waxabajjii keessa irra taa'anii karoorri guddaa isaanii irreecha ture jechaadha. Irreechi irratti falmii ijibbaataa geggeessina kan jedhu kallattii qabataniiru jechaadha. Kanaaf kallattii abbootiin gadaa kaa'an itoo hin ta'in kallattii Wayyaaneen keessuun irreecha
akka kabajamu Girrisaan iyyaa ture jechaadha. Abbootiin gadaa uummanni Oromoo dhibee kanarraa baraaramee dhibee kanarraa eegamee bara garga'ee ayyaanni kun bifa ho'aadhaan kabajamuu qaba jedheet bifa itti gaafatamummaa qabu kan isaan uummataaf dabarsan. Wayyaaneen immoo lakkii kallattiin abbootiin gadaa kaan sirrii miti. Kanaaf bifa ho'aadhaan karaa jeequmsa qabuun kabajamuu qaba kan jiru kallattii keessa jechaadha. Kallattii kana immoo Girrisaan fudhate. Girrisaan abbootii gadaa dhagahuu qaba silaa ta'u Oromoo ta'e. Amma Girrisaan Wayyaanee dhagayeet dirree jeequmsaa taasisuudhaaf tirtiraa ture jechaadha. Kanarraa kan ka'e meeshaawwan adda addaa namni achirratti miidhaa geessisuudhaaf nama Tigraay dhufee naannoo Haayiqiitti qabame sana quba qabdu. Isaan sun hundumtuu loomii fidanii miti an dhufan jechaadha. Yaa xiyyitii fidanii dhufanii meeshaa fanjii fidanii dhufanii. Kanaaf uummanni gadi bahee miliyoonaan na kabajamu. Tokkoffaa dhibeef saaxibala, lammaffaa sanarrattis immoo miidhaa guddaa qaqqabsiisuudhaaf karoorsatanii deeman malee Wayyaaneen mooraaliidhuma Irreecha kabajamuu qaba. Irreecha Oromoo jettee waan boossuuf otoo hin ta'in Irreecha kanaan dura salphisaa turte. Irreecha kanaan dura nama bara 2009 yaadattu namoota dhibbaan lakkaa'aman boolla tokkotti galaafatte. Har'a immoo xabaqaa Irreechaa ta'uu barbaadde jechaadha. Girrisaan immoo sana jalaa fudhateet karoora Wayyaanee galmanguudhaaf ergama adda addaa fudhatee Irreechi kun irreecha nagaa, jaalalaa, tokkummaa, bashannanaa, gammachuu akka hin taane gochuudhaaf dirree dhiigaa, dirree siyaasaa kana gochuudhaaf immoo kan ergama fudhatee deemaa ture immoo Girrisaadha jechaadha. Kanaaf warri irreechi nama muraasaan kabajamuu qabu jedhan kun jaalala irreechaaf otoo hin ta'in irreecha dirree jeequmsaa maaliif gochuu dhabnee kan jedhu irraa ka'aniitu malee jaalala irreecha akka hin qabne ragaan keenya irreecha bara 2009 jechaadha. Dhugaadha. Akkasuma mee TPLF fi fardeen Wayyaanee irreechi baranaa kun irreecha gaddaa akka ta'u shiranii jiraniiti. Shirri sun shirri Wayyaanee fi fardeen Wayyaanee shirte kun akkamiin fashalaa'uu danda'a? Sana amma uummanni Oromoo kaleessa waan qabsaa'ee beeka. Eenyurratti akka qabsaa'ee beeka. Amma maal akka gonfateen beeka jechuudha. Kanaaf waamicha abbootii gadaa abbaan irreecha kana abbaan ayyaana kana uummata Oromooti. Uummanni Oromoo humni kamuu dhaabuu hin danda'u. Akka dhaabuu hin dandeenyes argineerra jechuudha kanaan dura. Amma waan dhibeen kun tatamsa'ina addunyaa kanarra jiru uummanni sirriitti quba qaba jechuudha. Haalli biyya keenya keessa jirtu sirriitti quba qaba jechuudha. Haala Wayyaaneen itti deemtu sirriitti quba qaba jechuudha. Haala fardeen Wayyaanee sirriitti qaba jechuudha. Haala mootummaa isaa sirriitti beeka jechuudha. Kanaaf ani inni dhaga'u abbootii gadaasa. Abbootii gadaa uummanni tokko wal dhagaa kan jedhamu jaarsa isaan dhagaa, abbootii gadaan dhagaa, haadha siinqeen dhagaa, wal kabajaa kan jedhu kana sirriitti ilaalla jechuudha. Kanaaf abbootiin gadaa bifa itti gaafatamummaa qabuun akkuma kanaan dura aadaa kanas kunuunsanii uummanni Oromoo kunuunsee asii hin gahin bifa itti gaafatamuu qabuun murtee dabarsan. Murtee kana immoo uummata Oromoo bal'aaf darbe jechuudha. Uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo arjooma dhiiga akka arjoomu naannoo isaa akka qulqulleessu tola ooltummaa adda addaa akka kennuudha kan waamichi dhiyaate. Qeerroof qarreen keenya akkuma isin beektan dhiyaatan torban irreechaa sana keessatti godinaalee Oromiyaa hunda 21 keessaa fi magaalota jiran kana magaalota Oromiyaa jiran kana keessatti qulqullinaan inni geggeessaa ture jechuudha. Kana jechaan qeerroof qarreen keenya waamicha abbootii gadaa dhaga'anii kallattiin abbootiin gadaa ka'aniin akka kabajamu taasisuu keessatti gahee guddaa qabu. Uummanni Oromoos hayyoota isaa kana dhaga'ee akka inni nagaadhaan kabajamu taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf kallattii abbootii gadaan ka'aniin Oromoon fudhatee
hojiitti keessa. Malkaan immoo bakka malkaan jirutti immoo abbootiin gadaa namni toon baay'atiin irreeffachuu akka qabu, waaqa kadhachuu akka qabu. Dhibeedhuma kanallee waaqa nurraa kaasee jedhee akka isaan uummanni kun kadhatu malkaatti dhihoo jirutti immoo akka bobba'u taasisaniiru jechaadha. Kanaaf Oromoon waamicha abbootii gadaa dhaga'ee jechaadha. Kan malee waa biraa takkayyuu hin qabu jechaadha. Wal dhaga'ee waamicha abbootii gadaa isaa dhaga'ee kallattii kennameen akka kabajamu taasisedha. Tokko kana jechaadha. Gumiin abbootii gadaa kan biraa immoo gumiin abbootii gadaa gamtaan abbootii gadaa mootummaanis immoo nagaaf tasgabbii akka eegsisu. Irreechi kun irreecha jaalalaa, irreecha tokkummaa akka ta'uuf immoo waamicha mootummaan kana qofa miti. Ayyaanota uummataa kamiiniyyuu karaa nagaa akka kabajamu itti gaafatama qaba jechaadha. Itti gaafatama sana ba'uudhaaf immoo nagaaf tasgabbii eegsisuudhaan sochii diinaa keessumaa irreechi kun akka hin taanetti akka hubatamu akka dirree bashannanaa jaalalaa gammachuu otoo hin taane dirree jeequmsaa dhiigni itti dhangala'u jedhan warri hojjetan immoo jiru. Kun sammuu namaa keessa akka hin galle immoo mootummaan itti gaafatamummaa qaba jechaadha. Kanaaf tokkoffaa kallattii abbootiin gadaa kaan sun hojiirra akka oolu taasisuu keessatti qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjetan jechaadha. Kanaaf torbee irreechaa sana keessaa eegalee sakatta'iinsa adda addaa gaggeessuudhaan magaalota godina addaa naannoo Finfinnee kanatti jiran keessa sakatta'iinsa adda addaa gaggeessuudhaan namoota shakkamtoota baay'ee to'atan jechaadha. Naannoo 503 poolisiin naannoo Oromiyaa sakatta'iinsa gaggeessee namoonni irreecha dirree dhiigaa fi jeequmsaa taasisuudhaaf socho'aa turan to'annoo jala oolanii. Han to'annoo jala oolan meeshaa adda addaa wajjin qabamanii fanjii, boombii, meeshaalee sagalee fi sagalee hin qabne kana hunda baatanii bakka uummanni argamee waaqa isaa galateeffatutti ajjeechaa adda addaa raawwachuudhaan irreecha kana dirree jeequmsaa gochuudhaaf kan isaan socho'aa turan qaamoleen nageenyaa kana godhan. Dursee torban sana guutuu kan hojjetame jechuudha. Gaafa irreeffatamus irreeffi kun kallattii abbootiin gadaa kaaniin karaa naga qabeessaan duudhaa isaa eeggate eebba abbootii gadaan eebba abbaa malkaan akka xumuramu sana keessattis immoo sakatta'iinsa olaanaa gaggeessanii karaa nagaa akka gaggeeffamu taasisuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Kanaaf milkaa'inni isaa milkeenan uummata Oromooti jechaadha. Milkeenan uummata Oromoo maal ta'e waamicha kallattii abbootii gadaa fudhachuu irraa ka'ee qeerroon keenya immoo bakka jiru taa'ee nagaaf tasgabbiisaa nagaasaa eegsisee arjooma adda addaa tola ooltummaa adda addaa akka kennu kanarraan waan hojjeteef gahee guddaa taphatedha. Kanaaf qaamoleen nageenyaa hawaasa bal'aa wajjiniin ta'uudhaan ergamtoota wayyaanee irreecha dirree jeequmsaa taasisuudhaaf socho'aa turan to'achuu keessatti gahee guddaa qabataa jechaadha. Kun wal dhageettii uummataa keessattis sadarkaa olaanaa gahuu agarsiisa. Dandeettii raawwachiisummaa mootummaa jalaa qaamni kamiyyuu hawaasa wajjiniin ta'ee hawaasaaf mootummaan waliin ta'anii dandeettii raawwachiisummaa mootummaa immoo daran kan cime fi kaayyoo wayyaanee fi ergamtoota wayyaanee akka galman geenye taasisuu keessatti immoo qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiran gandaa kaasee amma federaalaa jiran qindoominni hariiroon isaan gidduu jiru immoo olaanaa ta'uu isaarraa hubatta jechaadha. Kanaaf kutaaleen hawaasaa mootummaa wal ta'uudhaan irreechi kun nagaadhaan akka kabajamu taasisuu keessatti gahee olaanaa qabu jechaadha. Irreecha kan yeroo kabajan namoonni akka achi bahee akkuma ati baante shiranuu waan garaagaraa godhanuu uummanni heddummaatee akka waliin bahu akka koronaadhaan qabaman waan koronaan waa tokko hin dubbatan jarreen kuni ammoo uummatillee mootummaallee walii ta'anii waan kana shira isaanii beekanii fashalsaneeranii akka shirri kun fashaleen beekanii immoo olola jijjiiranii kallattii yoosu mootummaan hin jiru olola kanatti ce'an jechuudha mootummaa hin jiru. Kana booda mootummaa hin jiru jedhani akka shirri isaaniif jalaa fashale erga baraniin booda ijibbaatanii
shira mootummaa hin jirutti olola jedhutti ce'ane. Kun maaliif sitti fakkaata? Yaa kaayyoon qophiin isaanii olaanaan yaa akkuma beekamu irreecha kana dirree dhiigaa gochuudha. Kaardii inni dhuma wayyaaneen itti qophoofte fulbaana 30 otoo hin ta'in irreecha. Irreecha kana akkuma taane yoo dirree jeequmsaa dhiigaa dhangalaasu taasifne kan ittaanu mootummaa ce'umsaa fiduu dandeenya kan jedhu qophii adda addaa qabatu jechuudha. Kanaaf birri dulloomaa kanaan dura asii saamanii qaban illee dhangalaasan jechuudha. Akka ajaa'ibaatti hiran birri sana. Girrisaan sana fudhatee halkanii guyyaa kaayyoo wayyaanii galmaan ga'uudhaaf socho'aa ture jechuudha. So kanaaf kun immoo qindoomina hawaasaa fi mootummaan erga fashalee booda ajandaan isaanii ittiin of gammachiisan hin jiru sadarkaa yaadaan mootummaan hin jiru jedhanii labsuudha jechuudha. Kanaaf Geetaachoo Raddaa kallattii kenna Dimtsi Wayyaanee irratti Tigraay televezyiinii irratti kallattii kenna. Kallattii sana immoo waan Geetaachoo Raddaa dubbate Girrisaa fi fardeen isaa isuma dubbatu jechuudha. So kanaaf kallattii wayyaaneen kaa'een deemu jechuudha. Geetaachoon gaafa jala bultii irreechaa gaafa qidaamee sanadhaan inni fashaluu magaala Finfinnee irreechi hora Finfinnee nagaadhaan erga kabajamee booda abdii kutannaa keessa waan seeneef mootummaan hin jiru kan jedhutti labse jechuudha. So isaan immoo fardeen wayyaanee qallaba wayyaaneen safartuuf immoo isuma fuudhanii saatii muraasaa booda mootummaan hin jiru gara jedhutti deemanii jechuudha. Kanaaf of gammachiisuudhaaf ajandaa kana fidanii jechuudha. Keessatti of gammachiisuudhaaf malee mootummaan jiraachuu isaa ammaa kaayyoo isaanii fashaleessee karoora isaanii akka galman geenye taasise irreechi nagaadhaan kabajame kisaaraa olaanaarraan geessise akka nagaan kabajamu taasise. Kanaaf of gammachiisuudhaaf mootummaan hin jiru gara jedhutti deemanii jechaadha. Kana qofa miti. Mootummaan hin jiru jecha xalayaa mootummaattis barreeffachuun dhufeera jechaadha. Mootummaan hin jiru taanaan mootummaan waan hin jirreef har'aa booda nu hiikaa jedhanii xalayaan barreeffachuunis kan dhufe irreecha kaayyoon karoorri irreecha irra ta'an qopheessan olaanaa ture. Sana kufnaan mootummaan har'a waan hin jirreef nu hiikaa mana hidhaa nu baasaayyuu jedhanii mootummaan jirratti iyyata galfatu jechaadha. Kanaaf mootummaan hin jiru erga ta'e ba'uudha malee xalayaa barreessuun hin barbaachisu. Iyyannoo kanas eenyutti iyyatu mootummaan hin jiru erga ta'e iyyannoo maal barbaachisa ba'anii deemuudha malee sadarkaa kanatti deemuu jechaadha. Wayyaaneenis asii miti erga darsa ishii sassaabdee Maqaleetti galte waggaa 2 akka waan haaraa aangoonni jiran koottaa jette asii hattoonni sassaabamanii galaniiru jechaadha. Kanaaf sadarkaa kanatti waan ajandaa guddaa ta'u miti of gammachiisuudhaaf kan jedhan jechaadha. Amma qarshii wayyaaneen dhangalaaste hojiirra oolmaan isaa bu'aan fidu zeero waan ta'eef hisaaba buusaa jechuutti jalqabdeetti jechuu dhageenya amma gidduu kanatti diaasporaa keessatti kan jiru keessumaa warri qarshii walitti qaban imimmaan buusanii bu'aa jiru jechaadha viidiyoo isaaniitiin. Kana booda abdiin qabnu jedhanii yeroo isaan bu'an hin argina jechaadha. Viidiyoo tokko irraa innatiin ilaallu bu'aa jiru jechaadha. Maaliif loobii bituudhaafis qarshii baay'ee baasanii innis hin taane kanaaf kisaaraadhaan xumurame jechaadha. Kisaaraan kun kisaaraa mooraalii, kisaaraa faayinaanshaali wayyaanee fi fardeen ishee irratti geessiseera jechaadha. Kanaaf mootummaan hin jiru yaan jedhu of gammachiisuudhumaaf malee akka jirummaa gargaarni isaanis jirus har'as miti fuuldurattis itti fufe jechaadha. Tole gaaffii xumuraati. Yeroo garagaraatti wayyaaneen ta'ee fardee wayyaaneen ta'ee
olola garagaraa, shira garagaraa, lagannaa garagaraa labsanii ijibbaatanii uummanni Oromoolee kana laalee argee ijibbaa laalee hubateera amma namaa galteerti wanni kun. Mee qabsoon Oromoo kanaan duuba maal ta'uu qaba uummanni maal godhuu qabame? Duubatti deebitee yoo ilaalte gaafuma paartiin badhaadhinaa haaraan ijaaramu paartiin kuni seera qabeessaa miti jedhaa turanii bara. Mootummaan jira jedhanii amananii beekan warri kun duru akka waan haaraatti deebisanii waanuma kaleessa jedhan nutti himuu barbaadu malee. Jeequmsa adda addaas kaasanii barattoota walitti buusuudhaaf amantaadhaaf barattoota butuu wanni kun baay'eetu uumame lagannaa gabaa kan jedhu kana fardeen wayyaanee kana Oromiyaa bakka tokko tokkotti karaa naa cufamu itti hin fashalee lagannaa gabaa hin fashalee torban tokko keetti waamuu hin fashala waa hunda fashalaniit ijibbaanni kun ammasa kana ijibbaanni irreecha maaliif taargeet godhanii nama miiliyoonaan lakkaa'amutu irratti mul'ata argama. Kanaaf namni miiliyoonaan lakkaa'amu kun waan irratti argamuu fi kanatti fayyadamnuudha. Dirree kanaan dura tokko uummanni sabaaf sablan biyya kana irreechi innaa dhufu akka shakku akka baaragu taasisuudha jechaadha. Irreechi yoo dhufe irreechi gammachuu feestivaala jedhee akka namni fudhatu toon taane akka namni baaragu taasisu jibbisiisu kaalcharii Oromoo aadaa Oromoo safuu Oromoo kan achi keessatti mul'isu jibbisiisanii balleessuudha. Kun immoo kaayyoo Wayyaaniif Girrisaati jechaadha. Girrisaan aadaa Oromoon beeku safuu Oromoon beeku abbootii gadaan dhagaa Wayyaanii dhagaa maaliif Wayyaaniin amoolee itti kennite waan ta'eef. Kanaaf Girrisaan amoolee Wayyaanii mi'eeffate aadaa Oromoo diiguudhaaf balleessuudhaaf deemaa jechaadha. Kana uummanni Oromoo jala dhaabateet irreecha sana gaan qabateet. Amma iyyuu gufuun guddaa Girrisaadha jechaadha. Girrisaan aadaa safuu balleessuu keessatti gahee olaanaa qabata. Amma fuuldurattis maal ta'uu qaba kan jedhu uummanni Oromoo waan injifate qaba. Injifannoo argateera, bilisummaa argateera. Bilisummaa kana immoo diinagdeedhaan dabaluu kallattii inni baratu barnoota isaatti cimee baratee inni hojjetu hojii isaatti cimee baratee hojjetee qonnaan bulaan immoo hojii isaa oomishaaf oomishtummaa isaa irratti dabalee jiruuf jireenya isaa fooyyessuudha jechuudha. Kana irratti kallattiidhaan hojjeta jechuudha. Yoo hojjete malee jireenyi isaa jijjiiramu hojjechuudhaaf haalli mijataa jira. Rakkoowwan gurguddoon immoo gangalatanii as ga'an immoo jira. Dhaawataan uummata wajjiniin furaa kan hir'ate guutaa kan ijaarame jabeessaa deema malee Wayyaanee kaleessa asii ari'e Girrisaan baattee akkas deebitu hin eeyyamu jechaadha. Kanaaf eeyyamuu dide kanaan duras lagannaanis an fashalee kanaaf irreechis nagaan kan xumurame kanaaf jechaadha. Iccitiinsa Oromoon waan argatee beekee qabatee kunuunfachuudha jechaadha. Kanaaf kunuunfachaa jira sana diinagdeedhaan dabaluu qaba jechaadha. Kanaaf qeerroon keenya sadarkaan qeerroon keenya fi qarreen keenya immoo hojii amma qabatanii hojjetan badhaadhina lafa qabsiisuudhaaf amma deeman hubannoo amma argatan injifannoo kana cimsatanii ceesisuu akka danda'an immoo ifatti kan mul'atedha jechaadha. Jala bultii irreechaa irraa kaasee naannoo isaanii qulqulleessuu badhaadhina ceesisuu badhaadhina milkeessuudhaaf hojjechaa jiru waan ta'eef kanaaf fashalee waan ergama Wayyaaneen baatu kanaaf fashalee kallattiin fuuldurattis deemus immoo kanuma sabdaneessummaa isaa ijaaraa biyya kana keessatti gahee isaa argachaa itti fufaa jechaadha uummanni Oromoo. Tole qophii teennadha tanumaan goolamneerraa yeroo biraatti qophii biraa akka waliin surru abdii qabna har'aaf keessumaa qophii soraateetee waan nu dhuftee fi horii bulii deebani. Galatooma isinillee. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota teennaa waan waliin turtanii fi horaa bulaa deebanaa qophii biraatii walitti deebinutti badhaadha kanarra nu tura.